Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:30 dambalii gabaabaa kiilooherzii 1775 yookiin dambalii giddugaleessaa kiilooherzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:30 afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Lolli amma guyyaa sadiif eegale kun gannoota afur irratti eegalee jira jechuudha. Kallattii afuriin beeke kam. Isaan kaayyoo isaanii inni guddaan magaalittii qabachuudhaaf istiraateejiin jiraachuu. Jarri immoo hawaasni immoo naannoo san ulaa san isaan koriidara san qabatanii jiran. Isaan kan seenanii asirraan karama abbichuu kanatti darbanii marraabitii kanas dabbannaa kana dhuunfatanii jiranii asuma kaaba shaggar kana jechuudha. Dabbannaan dhiyoodha jechuudha. Magaaluma fiichee kanaafuu dhiyoodha. Sanirra darbee garuu isaan guddoo isaanii istiraateejii isaanii magaalaa gundumas qalqabachuu irratti jechuudha. Hawaasni immoo asirratti aarsaa guddaa kaffalaa jira jechuudha. Olitti kan dhageessan kun haleellaa finxaaliyyiin Amaaraa tibbana godina kaaba shaggar keessatti adeemsisaa jiran irratti gaafii fi deebii godhame keessaa kan fudhatame. Gara boodatti itti deebin. Nagaa isin gaafachuu hin daganne kabajamtoota hordoftoota keenya. Nagaan keenya ulfinaa iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Sagantaa har'aa keessatti waan qabannee dhiyaanne wal duraa duuban isin beeksisaa. An Shumburaa Odaati. Akkuma gubbaatti isin hubachiifne tibbana finxaaliyyiin Amaaraa kaaba shaggar keessatti ummata irratti lola banuun gaaga'ama qaqqabsiisaa jira. Kana ilaalchisee nama tokko waliin gaafii fi deebii gaggeessinee oduutti aanee isiniif dhiyaata. Marii waadaa miidiyaa jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin taasise irraa kan fudhanne kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa har'aa keessatti ammoo kutaa lammaffaa isa xumuraa sagantaa keenya godhannee jirra. Hanga dhumaatti nu faana turaa isiniin jechaa amma gara oduuttan isin ceesisa. Kabajamoo hordoftoota keenya akkam jirtu oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina. Haleellaa finxaaliyyiin Amaaraa faannoon godina Wallaggaa Bahaa keessatti raawwataniin namoota 7 balaan du'uu fi madaa'uu mudatuun dhaga'ame. Godina Wallaggaa Bahaa ona kiiramuu ganda caffee guddinaa jedhamu keessatti finxaaliyyiin Amaaraa faannoon hagayya 21 bara 2023 haleellaa uummata irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefamuu fi 2 madaa'uu maddeen jiraattota waabeffachuun gabaasaniiru. Haleellaa kana kan raawwate humnoota finxaaliyyii Amaaraa faannoo jechuun yaamanii fi onicha keessa socho'an akka ta'e ibsameera. Magaalotni ona kiiramuu tokko tokko humna finxaaliyyii kanaan dhuunfatamaniiru kan jedhan jiraattonni naannoo gandoonni akka Faajjii, Booree, Mikaa'elii fi haroo ganda duwwaa tokko to'annoo humna finxaaliyyii kana jala jiraachuu hubachiisu. Humni goleessaa kun gochaa gara jabinaaf bineensummaa dhalli namaa namarratti raawwataa jira kan jedhan jiraattonni erga nama ajjeesanii booda dubartiirraa harma dhiirotarraa qaama saalaa muranii deemu jechuun hammeenya garee goleessaa kana saaxilu. Raayyaan ittisa biyyaa ona kiiramuu keessa qubatee jiru haleellaa finxaaleeyyii kanaan nurra gahaa jiru nurraa ittisaa hin jiru. Humni kun qubateema ta'a malee jika nuuf hin godhu maaliif akka qubateeyyuu nuuf hin galu jechuun uummanni komii qabu ibsataa jira. Jiraataan ona ollaa giddaa ayyaanaa ta'e Addis Istaandardi dubbise ammoo
haleellaan ona kiiramuu keessa turuu mirkaneesseera. Haleellaa kanaan wal qabatee uummanni gara magaalaa giddaatti baqachuus himeera. Kana malees ona giddaa ayyaanaa gandoota Guttii, Gaara Diichoo fi Alii keessa haleellaan wal fakkaataan garee finxaaleeyyii Amaaraatiin tibbana raawwatamuu jiraataan kun himeera. Haleellaa kanaanis lubbuun namaa darbuu fi jiraattoti madeeffamuu mirkaneesseera. Kaabaa fi Baha Shaggar onoota garaagaraa keessatti humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon gochaa wal fakkaataa raawwataa jiraachuun bal'inaan gabaafamaa jira. Beegiitti weerarri busaa namoota 30 ajjeese. Godina Lixa Wallaggaa ona Beegii keessatti haalli fayyaa uummataa yaaddessaa ta'uu fi dhibeen busaa yeroo ammaa ka'ee jiru ammoo daran uummata gaagaa akka jirutu hubarame. Buufata fayyaa Beegii 4 keessatti namoonni 5,530 qoratamanii isaan keessaa 4,737 dhibee busaa qabaachuun isaanii mirkanaa'eera. Kan buufati wallaansaa beeku qofti namoonni 30 ta'an dhibee kanaan lubbuu dhabuu ka gabaasan maddeen mana isaanii kan ciisaa jiranii fi lubbuu dhabaa jiran baay'ee ta'uu eeraniiru. Guyyaatti yoo xiqqaate afooshaa tokko keessaa namoonni 3 awwaalamanii oolu kan jedhan maddeen weerarri busaa yeroo ammaa ona Beegii keessatti mul'ate kun jireenya uummatichaa duraanuu manca'eetti dabalamee qormaata guddaa akka ta'e ifa godhaniiru. Buufataaleen fayyaa ona Beegii uummata dhibee busaan qabamee itti dhaqu tajaajiluun humna isaanii ol ta'uu jiraattonni ibsuudhaan namoonni gariin humna isaa itti qaban gara Asoosaatti geessaa jiru jedhan. Dhiyeessiin qorichaa hin jiru yeroo busaan itti hammaatu baatiin fulbaanaa osoo hin gahin dhibeen kun uummata fixaa jira. Addatti uummanni keenya baadiyaa haala nama gaddisiisu keessa jira. Uummanni kun waggoota 3f dhoksaatti miidhamaa jira. Kanaaf karaa danda'ameen qaamni danda'u hundi keessaas alaas uummata Beegiif birmadhaa jechuun quuqamtoonni hawaasaa dhaamsa dabarsaniiru. Caaseffama bulchiinsaa naannoo kibba Itoophiyaa irratti mormii dhalateen namoonni 17 ol lubbuu dhabuun dhaga'ame. Caaseffama bulchiinsaa haareessa naannoo kibba Itoophiyaatti godhameen wal qabatee mormii godina Gaamoo ganda Shuuraa jedhamutti walitti bu'iinsa humnoota tika mootummaa PP fi uummata gidduutti dhalateen yoo xiqqaate namoonni 17 du'anii hedduun madaa'uu maddeen oduu gabaasan. Walitti bu'iinsi kun hagayya 24 bara 2023 kan uumame yoo ta'u maddi rakkoos karoora godinicha daangaa bulchiinsa magaalaa Arbaa Minci keessatti hammachiisuudhaaf qophaa'e mormuurraati. Milishoota naannoo sanaa fi humnoota nageenyaa bulchiinsa godinaarraa dhufan gidduutti dhukaasni ka'uu fi poolisoota 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamuu ifa godhu maddeen oduu. Ogeeyyiin fayyaa magaalaa Arbaa Minci yoo xiqqaate namoonni 12 du'uu fi 15 ol ammoo madaa'uu VOA'f mirkaneessaniiru. Jiraattonni naannoo lafti irra jiraatan akka bulchiinsa magaalaa Arbaa Minci keessatti hin hammatamne yeroo dheeraadhaaf mormaa turuun kan ibsame yoo ta'u diddaan uummataa kun hidhaa fi walitti bu'iinsa torban darbe kanaaf sababa akka ta'etu eerame. Ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamer daawwannaa hojii guyyoota 10f Itoophiyaaf Keeniyaatti imaluun dhaga'ame. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa ta'uun hojjechaa kan jiran Maayik Haamer hagayya 29 bara 2023 guyyaa kaleessaarraa eegalee haga fulbaana 8 bara 2023tti daawwannaa hojii guyyoota 10 kan taasisan ta'uun ibsameera. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen Maayik Haamer turtii Finfinneetti taasisaniin aangawoota mootummaa faana dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e ilaalchisee akka mari'atan hubachiise. Kana malees walitti bu'iinsi naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti deemaa jiru mariidhaan akka hiikamu taasisuu fi lammiilee nagaan akka hin miidhamne taasisuun danda'amu irratti akka mari'atan waajjirri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Oduu xumuraa. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda mul'ataa qabaachaa kan ture obbo Faranjii Hedaa Kushanee du'aan boqote. Lixa Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa ona Toongoo Giittan bakka jedhamutti bara 1934 keessa kan dhalate obbo Faranjiin Hedaa Kushanee bara 1980 jalqabaa keessa wayitaa adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa saaquuf sochiirra turetti dhaabichaaf harka mirgaa ta'uudhaan gargaaraa fi hidhatee socho'aa ture.
nama bara ulfaattuu keessa ABO'reef karaa dhiyaan gadi of dhaabuuf tattaafataa ture keessa dhaabicha cinaa dhaabbatuudhaan waliin sossoo'e akkanaa du'a isaa yeroo dhaga'u gaddii adda bilisummaa Oromootti dhaga'ame olaanaa ta'uu adda bilisummaa Oromoo beeksiseera. Obbo Faranjii Hedaa Kushanee osoo ABO'n sirnaan karaa dirree dhiyaa sossoo'uu hin eegalin bittaa abbaa irree dargii irratti finciluun maatii waliin bosona jiraataa akka ture seenaan isaanii mul'isa. Deemsa keessa waraan Haaruun Sasootti makamuun bara 1977tti magaalaa Begii irratti lola akka geggeessanis seenaan isaa ni dubbata. Waggootaan booda akkuma adda bilisummaa Oromoo sochii isaa dirree dhiyaatti lafa qabsiisuu eegaleen obbo Faranjiin ABO'tti dhufuudhaan qabsichaa fi sochii dhaabichaaf hojii hin dagatamne hojjetaniiru. Hawaasi naannoo Zokor jiraatu ABO jalatti ijaaramee mootummaa dargii irratti filmii akka geggeessu dandeessisuu keessatti qooda guddaa kennuusaa seenaan isaanii mul'isa. Obbo Faranjii Hedaa Kushanee ofiif utubaa ABO ta'uu qofa osoo hin taane ilmaan isaa Zakkaariyaa Faranjii fi Keerallaa Faranjii qabsoof gumaachuun hanga lubbuun wareegamanitti nama aarsaa kaffaleedha. Bara 1989 yeroo adda bilisummaa Oromoo humnoota dargii fi SPLN marfama olaanaa keessa seenee turettii fi baqattoota Oromoo hedduun faca'uuf dirqamanitti obbo Faranjiin maatii isaa qabachuudhaan bosona keessa naannoo Miimii Yakkoobo jedhamu qubatee akka turee fi mootummaan dargii akka biyyatti galee taa'uuf jaarsummaa itti erginaan diduudhaan lola asoosaan booda meeshaa dhaabi hidhachiise qabatee gara dhaaba isaatti akka deebi'e seenaa isaatu dubbata. Namni qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamuuf utubaa ta'ee fi cinaa dhaabbatee waliin sosso'aa ture kun dhukkubsatee hagayya 22 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa godaane. Addi bilisummaa Oromoo gadda itti dhaga'ame ibsataa maatii firoota isaaf jajjabina hawwee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaa isin dhageessifneedha. Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kan nagaa fi daawwataa jirtan kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heersii 15,000 fi 250 irratti akkasumas karaa feesbuuk peejii yuutuubii fi marsariitii keenyan gama keessan darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufa. Finxaaliyyiin Amaaraa kaaba Shaggar keessatti uummata irratti lola banuun gaaga'ama dhaqqabsiisaa jira. Kana irratti nama tokko waliin gaaffii fi deebii gaggeessine kunooti. Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif guddaa galatoomii yaada naannoo biroo dhaabbachuudhaaf argamu keetti. Torbee kana finxaaliyyiin naannoo Amaaraa naannoo sanatti miidhaa akka dhaqqabsiisan dhageenye. Maal fakkaata wanni kun jalqabuma isaarraa kaasiitiin hime? Egaa amma finxaaliyyiin naannoo Amaaraa kun akka yeroo darbee amma guyyaa sadaffaa lakkoofsee jira ona darraa kana keessatti jarri kun hidhannoo guutuudhaan beeka nama koo kan seenee jiru. Gaafa isaan seenanii karaa marraa biteeti daandii marraa bitee kanarraan konkolaataa afuriin kan seenan meeshaa guguddoo qabatanii jechuudha. Cabsanii seenan jechuudha fi namni yoo halkan dhaqee nama keenya ajjeese yookiin immoo taasa yoo deemee raawwatee qabeenya sabaa kana saamsise malee wanni akkanatti cabsee seene jennee waan kana oliif gadi burjaajii amma mootummaan haasaa jiru kana waan wal qabatu miti jechuudha. Kuni daariitti ka'anii dabra biraan irra darbanii caacaa kanarra ba'anii caacaa kanarratti boqotanii saniin boodatti karaa marraa bitee kana daariittuma kan ona darraa kanatti kaaba shaggar kanarratti kan duulanii. Ergasii yoo warri isa achirraa dhufeeyyuu konkolaataa afurirraan kan dhufeeyyuu innumti achi keessatti immoo dura minishootadhanii ofii isaaniitti saba isaanii sabummaa isaanii warri hidhatan achi keessanii jiru beeki gaafa lolli tun achitti eegaltu jechuudha. Ijoolleen bara 10 kilaasha qabattee jechuudha kan hawaasa kan faannoo naannoo Amaaraa kan akka simannaa goote jechuudha. Saniin booda namni keenya waasa akka irraan qabu saniin duratti garuu gaafa isaanis seenan jennee shakkine kana irratti gaafa guyyaa qidaamee duuba isaatitti uleelleen jechuudha gabaarraa jechuudha waraanni mootummaa milishaan mootummaa nama keenya irraa uleelleen guuraa ture jechuudha. Kanallee iyyaa ture jechuudha fuula marsaalee hawaasaa kana irratti. Wanni kun eessatti deemaa jira?
uleen maasirraa guutamaa namni kilaasha baasii deemuu jira namni uleellee ni itti laga jedhuu danda'a lafti lafa gannaati akkam jechaanii turre dabballootuma isaanii kana dudubbisaa turre dabballoonni isaanii hin barbaachisu lafti nagaa jedhanii nama keenyarraa waan kana kaasaa turan jechuudha. Kanarra dabarateeti kaa erga jarri kun seenee boodayyuu bulchaa aanaa sanirratti namoonni aantee isaanii qaban akka dhiibbaa godhan ni agarra naannoo abbichuuf nyaata irratti yeroo darbe torbee 15 odoon guutin mana baankii seenanii hojjetaa mana baankii waardiyaa mana baankii ajjeesanii kilaasha irraa fudhatanii waan jirtu horii hunda saamanii mana barumsaa tokko saamanii gaafa deebi'anis iyyaatuma jirte turre jechuudha amma godinaatitti inni torbee tanaa garuu hon jedhanii lola walootiin kan saba keenya irratti gaggeeffamaa jiru. Kanarra kan namoonni aarsaa godhee lubbuu isaa saba isaatiif aarsaa godhee aayyoon miidhamte ni jirti abbaan miidhamee jira. Tarii waraanuma mootummaa keessaallee ni poolisoonni idilee baay'ee isaanii gaafa guyyaa 21 baay'inaan kan harcaanii reefi isaanii haga ammayyoonaat kanatti abbaan namni illee dhaqee kan adda hin baasne jiras hin jedhaka. Amma lola guyyaa sadiif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiran jette. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaan hidhattoota finxaalayyii kana wajjin lola keessa jira. Hoggaa isaan immoo daangaa naannoo Oromiyaa iyyuu cabsanii seenanii hawaasa nagaa irratti uummata meeshaa maleeyyii uummata hin hidhanne irratti dhiibbaa akka kanaa dhiibbaa mirgaa qaqqabsiisan kana qaamonni mootummaa naannoo jiran keessattuu hidhattoonni mootummaa poolisii Oromiyaas haa ta'u humna addaa makalaakiyaa naannoo sana hin jiru yoo jiraate maal hojjechaa jiru? Isaan battala sanitti yeroo lolli kun ka'ee jarri kun yeroo konkolaataa Ayisuuzii saniin seenan jechuudha. Waraana kana deemnee raawwannee riippoorta gooneerra nuyi gaafannee jirra jechuudha. Yookaan hawaasa kana dammaqsuu akka isaan obbaraaran waan qabatanillee nama diina kana ofirraa deebisanii miti akka isaan dheeffanii gara lagaallee seenan gochuun dirqama keessan inneen poolisoota idileetii fi poolisiin humni addaa Oromiyaa jiran isaan kanatti deebisnee jirra. Tiimiin naannoo federaalaan hoogganamu immoo kumaandoon ofuma isaaniiti hirribni isaanii ni jira jechuudha wattaaddarri isaanii. Yeroo kanatti gaafa ijoolleen keenya warri poolisii idilee keessa jiran deemanii gaafatanii dhukaasuun hin danda'amu waan kana waliin dubbachaa jirraati ammatti hookarri takka as keessatti ka'uu hin qabu jedhan isaan. Aga isaan nama keenya ajjeesanitti akkamitti eegdanii dhagaatii waa tokko abbootii amantaa jaarsolii lagaa kana deemaa gaafadhaa jechaanii turre isaan kana nuu kennanii kallattiin nuu laattameen jiruudha isaan warri keessatti humni addaa kallattiin nuu laattameen jiruudhanii gaafa guyyaa 22 galgala irraa uummanni dhumaa jira nuyi birmannaa sagalee sabaatiin ni baana jennaan ajajaan achirraa maqaa isaa ammaaf qabachuu hin dandeenye bukaani takka gama keenya bahuun qabudhanii ofii isaaniitiifuu waraana achirra jiru kana gara laga jammaatitti kan sochoosan jechuudha gara dildila kanarratti gara fiichee fi darraa wal qunnamsiisu kanarratti kan duubatti deebi'aa turan jechuudha. Maaf deebitan jennaani dhukaanni gara malee ammaatira waraanni keenya ammatti reedii miti namni qaama oliitirraa immoo ajajaan hin fudhanne kanaaf duubatti akka deebi'u taanirraa hammaaf sabumti walii birmatu waan akkasiiti kan odeessaa turan jechuudha. Itti gaafanneerra jechuudha. Sanirraa poolisiin idilee boru hawaasa kana keessa ana toolaa jarri kun asii ka'uu danda'anii kanaaf ani akkamittiin hawaasa kana wajjin wareegamne kan jedhan poolisoonni mootummaan qallabuudhaan warri rasaasa shashambaatu deemanii ijoolleen baay'een ijoollee qaxalee nu jala wareegamanii jiranii saniin booda humni addaa duubarraan kan seene hawaasni ofiisaa birmannaa ofii godhee fi namumti aantee sabaa qaban achi keessa kakka'aniiti malee waraanni mootummaa tasgabbeessuuf nama keenya kanaafuu kaasee reeffa isaa kana jinaazaa isaa kana kaasee mana yaalatiin deemuudhaafuu namoota keenya irraa dullaan ari'aa ture kana jechuun jarri kun quba wal qabanii jennan akka jechuun akka nama qaama miidhamaa tokkootti mootummaadhaa ol wanni taateen jiru waraanni sun jechuudha dirree lolaa kan jedhaniin yeroo darbe marsaa hawaasatirra kan kaase godina shawaa kaabaa kana keessatti aarsaa guddaa kaffaluu qabnaa deemnee magaalaa gundoo masqal qabachuu qabnaa kan jedhan oofishaalii isaanitti harcaasaa turan yoo kana laalu immoo haqummaa ta'uu dhabne qaba keessaa waan akka keessaa qabu nutti fakkaatame maayidhaa fi mootummaa federaalaa naannoo laga daangaa Oromiyaa fi daangaa Amaaraa caacaa kan jedhamtu akka tarii yoo hambeetu ta'e bakka sanirra humna guddaa jira beeki. Humni kun konkolaataa furiin gaafa darbu eessa dhaqxan jedhee hin gaafanne fakkeenyaaf ani gaafa karaa sanirra deemu eessaa dhuftee waraqaa eenyummaa qabdaa jedhee na gaafata nama kilaashii hin qabne jechuudha. Jarri kun garuu gaafa konkolaataa afuriin deemanii marraa bitee seenanii asirraan gara kaabaa kanatti gaafa socho'an tiraafiin takka hin dhaabne fiishkaa takka hin hafuufne jechuudha. Nagaan deemanii harkaan salaamtaa laatanii fi darbanii jechuudha. Isaan achirra qubatanii uummanni achirra reedii ta'ee jira waan ta'eef achirra hookara kana kaasanii siin jedha malee mootummaan ani hin beeku ani yeroo baay'ee
dubbiin kun dubbii diraamaatii hawaasa keenya gooluudhaaf lagaalee itti guuteera namni keenya gara dhufee garba gurraachi kan irratti warra jaarsuu kanatti gara baqatu hin qabu. Ila kanaaf lagni guuteera deebi'aniilleen akka namni keenya birmannaan goone laga jammaati irratti kaleessa jechuudha istiil amma sa'aatii kanaati irratti waraanni mootummaa nama keenya laga jammaa kanarraa dildila kanarraa ittisaa ture. Maaf ittistan jennee gaafa gaafannu yoo ta'uu baate waraanni humni garanarraa naan dhufu hoo jiraate tarii qaamni hidhatanii dhufa waan ta'eef nuyi as qabannee jirra yoo uummanni aarsaa ammallee asirratti ni kaasna hoo jedhani dildila kanaa kutuu dandeenya akka uummanni walitti hin birmanne yookaan nurraa deebi'a yaada jedhan nuu kennan jechuudha. Kanarra jirraatti hin jedhaka. Dubbiin isaa xiqqoo ni ulfaata. Amma naannoo sana irratti kanaan durallee al tokko sagantaa tokko hojjennee turre naannoodhuma amma jiru kanaan duraayyuu daangaa naannoo Oromiyaa sarbanii seenuudhaan lafoota muraasa qabatanii akka turan sagantaa keenya kanaan duraa keessatti illee kaafnee turre. Amma erga akkas ta'e hawaasni miidhaarra jira. Uummata miidhamaa jiru, uummata ajjeefamaa jiru, uummata ajjeefamee reeffi isaa hin ka'ini. Hin kaasina lola hin dhukaasnu jedhee mootummaan qaamni mootummaa hidhatee jiru duddubbatti oggaa deebi'u xiqqoo ni ulfaata dubbiinsa. Hawaasni yookiin amma jaarroleen abbootiin gadaa yookiin immoo namoonni uummata keessatti akka abbootiitti dursanu qaama mootummaa naannoo sana jiru irratti deemanii wanni iyyatan jira. Maaliifan kana sii kaasaa gama tokkoon oggaa dhagahamaa jiru isa amma lola finxaalayyiin daangaa cabsanii seenan kana dhiisanii karaa biraatti jallisuu barbaadamaa jira. Keessattuu waraana bilisummaa Oromootu naannoo sanarraani hawaasarraan dhiibbaa dhaqqabsiisaa jira jedhaniifaa akkasitti haasa'amaa jira. Kanaaf wanni kun gara sanatti akka hin jal'anneedhaaf uummanni wanni inni tattaaffiin godhaa jiru jira jedheeti kan inni. Ayyee kun gaafii bareedduu gaafii ijoolleen namaa gudduun kaasaa ture jechuudha. Amma kana sa'aatii ja'an booda wannan argee jira jechuudha. Isaan gaardi miidiyaan asuma magaalaa Finfinnee kana keessa kan jiraatu jechuudha. Ilaa lola amma ijoolleen keenya jaarsi ganna 70 du'e kanarratti isaan kan gabaasaa jiran asitti mootummaan ispoonsara ta'ee fi jechuudha. Lola waraana adda bilisummaa Oromootii fi faannoo gidduutti adeemsifame godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraat irratti jedhanii gabaasaa jiran amma istiil amma kana peejii isaanii ilaaluu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Kun immoo soba waraanni bilisummaa Oromoo waraana kana keessaa harka hin qabu. Ilaa waan osoo ammaa waraanni keenya jechuun waraanni sabaa bahee osoo jiraatee saba kana qaqqabe aarsan guyyaa sadeen kana ni salphatti jennee ilaallaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo as keessa harka takka hin qabu jechuudha. Namatti dhukaas illee hin qabu jechuudha. Naannoo kana jechuun naannoo qotatee bulu naannoo amma sararkullaa kan jennu naannoo gundoo masqal kanarra dabalatee abbichuunaa kanarra dabalatee waraanni bilisummaa Oromootu jira jechuudhaaf baay'ee gaafii namatti ta'a jechuudha. Akka hin jiraanne immoo kan gochaa jiru ofuma isaatiifuu mootummaadha. Gara sirraan ni galchaa waraana warra jira asirraan kan isaa galchaa waraanni sabaatu deemeetoo rakkoo sabaallee akka hin furreef gaagama guddaa sirraan gaa jechuudha. Kaleessa isaan sodaan isaanii kaleessa laga jammaa hin kunna kan jedhani tarii waraanni bilisummaa Oromoo ejereerraa yoo ka'e gara keenya ni dhufaa laata nurratti cabsee seenaa laata kan jedhan diraamaa isaan hojjetan malee waraanni bilisummaa Oromootii fi waraanni finxaaliyyii naannoo Amaaraa kana gidduutti geggeeffame hin jiru. Waraanni isaanii kan geggeeffamaa jiru waraana mootummaan dura hidhachiise. Naannoo Amaaraa irraa ka'ee aanaa darraa seene hawaasa miidhuu isaatiin hawaannis abbootiin gadaa abbootiin amantaa iyyajjaa jira. Reefa ni kaafannaa ergaa jiranii bara har guyyaa har'aa kana jechuudha. Ilaa reefa ni kaafannaa jechaa jiranii tuuti irratti jechuudha. Ganda tuutii jedhamu irratti ganda lammii jedhamu irratti reefa ni kaafannaa jedhanii iyyaa jiranii garuu wanti nama saalfachiisu jechuudha. Miidiyuun Oromoo ta'ee OM warri amma as keessaa biyya alaatti ba'an jiran jechuudha. OMN bulchaa aanaa san dubbisaa ture kaleessa argeen jira hamma ta'e tokko ilaalan ture jechuudha. Waan nama qaanessu jechuudha. Yaada inni kennaa jirusi yaada ijoolleen keenya achirraa gaafachaa jirusi yaada bututaa kan saba ni ijaarre kan saba hin dammaskine jechuudha. Kanaaf danda'amnaan bare eeyyamamaa odoo ta'eeyyuu jechuudha namni obbaraara ollaanis nama baraara jechuudha. Ollaatti inni uummanni kun irra caala isaanii ni beekta. Kaaba shaggar kana keessatti wal keessa jira eenyutu eenyu asii kaanaan ollaan amaara ta'an manni sadaffaan kan biraati manni arfaffaan amaara ta'a jechuudha. Kanan nu rakkise uummanni keenya wal keessa jira waan ta'eef lola kana immoo lola waloo ta'e ilaalla jechuudha. Ilaa kan beekuu qabnu jechuudha. Lola waloo ganaan jettu faannoo fi
qaamni mootummaa keessatti maadheffatee jiru uummata Oromoo irratti duulee jiru jechuu keeti. Kana lola waloo waliin qaban isaa ofii isaaniitti jigii wal waamanii jiranii jigiin kun immoo maaliin sababa kana yoo miidhame tarii waraana bilisummaa Oromoo ni argannaa adamsinee lama ta'anii rukunnaa yaada jiru waan ilaachi isaanii karoora isaanii kana tokko kana nuu qabadda garuu battala kanatti yeroo uummanni darraate kaanni shaggar kun yeroo akkana ta'u kana waraanni bilisummaa naannoo sana akka hin jirre nuu beeka yakkan qabu jechuudha jiraachuudhaafis deemee maaf kana godheedhaafis yakkamaa ta'uuti himatamuus hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti jechuudha qeerroon bilisummaa Oromootu yeroo kanatti harka duwwaa jirti uleen irraa fuudhamtee bar makalaakaan jara bar ijoollee keenya bar mataa mataa rukutaa jiru bar ona darraati irratti jechuudha asiin abaluu nutti fiddanii asiin abaluu nutti fiddanii edee qaqqataa jira jechuudha yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo saba isaatiif kan ba'eera garuu ona darraa keessatti taatee torbee kana gidduutti hin jiru dhukaanni faannootii fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame hin jiru akka miidiyaan jedhu kanaa miti waraanni amma geggeeffamaa jiru kuni waraana finxaaliyyiin Amaaraa saba Oromoo irra geggeessaa jirtu duubaan kan deeggarsa guddaa bujjaa fi loojistikii dhiyeessanii jiru kan bishaan kennaa jiru kan koshoroo laachaa jiru waraana mootummaan ofiisaatii ijaare ta'uusaa ni beekna jechuudha maal ijaan agarra waan ta'eef jechuudha halluu gurraacha namni adiidha jedhu hin jiru odoo gurraacha argaa jiru jechuudha akkanatti kan ilaallu jechuudha. Amma namoota lola kana keessatti miidhaman lakkoofsa isaanii wanni beektamu jira. Amma lakkoofsa isaa kan tarii marsaalee hawaasaa irratti eegaa jiranii maanguddoon bahii raawwatanii ni kaafannachaa jiranii isaanis immoo diraamaa akkasii namoota fuudhanii raawwatanii naannoo Dabra Biraan kanarraa jaarsolii abbootii amantaa kana shaashitti hidhanii raawwatanii nuyi namni na jalaa kufe jira kanaafuu waliin ni araaramnee reefa keenya ni kaafannaa waan jedhan kan kaasan jechuudha isaan reefa isaan nurraa kaasan hin qabanu reefuntu reefa keenya reefuma keenya barbaadanii fudhatanii deemuudha yaa ta'uu malee siistamni isaan amma deemaa jiranii nuyi duraayyuu tokko kanaafuu isin warra kufe ni kaafanna jaarsolii waliin dubbannaa kan jedhan amma kana jechuudha istiin naannoo sa'aatii 7 irratti kan kominikeetii gochaa jiran ammaaf garuu kana dhee si ibsu xiqqoo ishee haalli rakkisaa waan ta'eef kana dhee daataa saalaachuu na of galchisiin jedha. Fayyaa ta'e anis waan akka manaa kaasti kana sooshaal miidiyaa irratti argeen ture namoota muraasa ni booji'aman jedhanu suuraa isaanii baasanii kanneen hafan immoo reeffa keenya ni kaafanna jechuudhaan amma jaarsummaa gara keenyatti ergatanii jiru warri naannoo Amaaraa sun warra finxaalayyiin sun kan jedhu barraa'een arge atunaa kaaste wanni kun diraamaan kun akkamitti qophaa'etti yaadame maal gara dabarsuudhaaf. Maal gara dabarsuudhaaf kan jiru baay'ee gaariidha fakkeenyaa fi lola gara lixaa kana ni yaadanna jechuudha hundumti keenya biyya sana keessarra waan ta'eef ni yaadanna yeroo darbee jigiin akkanaa kun karaa uummattoota Oromoo kanarratti karaa buree kanarraan tattaaffiin akkasii godhamee ture jechuudha. Ilaa osoo waraanni mootummaa kaambii keessa jiru inni addaa Oromiyaa odoo bakka san jiru uummanni kun seenee hagayyaa ji'a 11ffaa kana bara darbe gatii kaffalee ture uummanni naannoo Agamsaati irratti jechuudha. Gaafa isaan callisanii ta'anii waraanni bilisummaa Oromoo gidduu seeneera. Ilaa waraanni bilisummaa gaafa gidduu seenu waraanni bilisummaa Oromoo gaafa lola kana gidduu gaafa seenu sabaaf baraaru gaafa seenu jarri keenya jechuudha warri mootummaa ofiin jedhu kuni finxaaliyyii gamarraa dhufee dhiisanii ijoollee keenyatti kan isaan daandii cufan jechuudha. Ilaa waraanni isaanii waraanni finxaaliyyii Amaaraa buree qe'ee laga baqee gaafa uummata kana sangaa isaanii haayyoo isaanii maal isaanii ajjeesee guyyaa tokkotti nama 99 ajjeesee gaafa ba'u waraanni takkittii waraanni mootummaa rasaasa kan dhukaane jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa goda gammoojjii irraa ba'ee raawwatee waraana kanaaf saba kanaaf sagalee ta'ee waraana kana gaafa jaasu duubarraanii humni mootummaa ijoollee keenya irratti jechuudha aarsaa guddaa kan kafale kisaaraa guddaa nurraan hanga jechuudha. Ammas diraamatu wal fakkaata yeruma sanuu immoo gaafa namni 99 nurraa wareegamu naannoo Agamsaati irratti araara hidhanii Goojjam irraa ba'an ilaali yaa keessa. Araara hidhanii dhufanii araarri kun garuu yeroo sanitti wareegaman taane saba keenyas ijoollee keenyas wareega jira namootuma immoo hojjetaa mootummaa isaanii aantee sabaa qaban baay'ee isaanii dhabnee jirra jechuudha madaa qabna waan ta'eef amma dubbiin tussaan mannee fudhannaan nuti ishiin lixa warra gaatirra deebifamte tuni kaaba shaggar kanarratti ta'uudha kaatee waan jirtuuf akkamitti ilaalaa jirra jechuudha.
fayyaa ta'e ulfaadhu waan araaraa kaasteetuyyuu wanni araaraa kun baay'ee gadi fageenyaan ilaalamuu qaba. Keessattuu seenaadhuma keessattuyyuu Oromoon harka irra guddaasaa kan inni diinaan miidhame, kan inni waraaname, kan inni ajjeefame, kaan immoo haga lubbuu isaatiin awwaaluu irratti illee kan inni ittiin dhaqqabame maqaa araaraatiin yaamanii erga inni mooraa isaanii keessa seenee erga inni harka isaanii seeneen booda waan irratti raawwatamudha. Kunis deemsi gara sana akka hin taane dursanii qorannoo gochuun of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isa jedhudha. Kanatti nuu kaaste fayyaatti ulfaadhu. Mee gaaffii kiyya itti aanutti hin ce'a. Lolli amma guyyaa 3 walitti aanee geggeeffamaa jiru kun gandoota meeqa irratti kan inni geggeeffamaa jiru? Lolli amma guyyaa 3 eegale kun gandoota 4 irratti eegalee jira jechuudha. Kallattii 4 ni beeke kam. Isaan kaayyoo isaanii inni guddaan magaalitti qabachuudhaaf istiraateejiin jiraachuu. Jarri immoo hawaasni immoo naannoo san ulaa san isaan koriidara san qabatanii jiran. Isaan kan seenanii asirraan karama abbichuu kanatti darbanii marraabitii kanas dabbannaa kana dhuunfatanii jiranii asuma kaaba shaggar kana jechuudha. Dabbannaan dhiyoodha jechuudha. Magaaluma fiichee kanaafuu dhiyoodha. Sanirra darbee garuu isaan guddoo isaanii istiraateejii isaanii magaalaa gundumas qalqabachuu irratti jechuudha. Hawaasni immoo asirratti aarsaa guddaa kaffalaa jira jechuudha. Amma ulaa sanii asirraan kalarra jammaa kanas amma ta'e waraanuma mootummaa kanas asirraan sodaa maal jedhaniituma jiran malee kallattii 4 lolli darraa irratti kan banamee jiru jechuudha. Ammaaf garuu hawaasni kallattii sana tunaa kaase. Tokko iddoo tuutii kan jedhamu ganda tuutii irra ni jira. Gundumas qaluma isaatiifuu okara guddaa keessatti sararkullaadha. Deebi'ee dabbannaa fi abbichuu nyaa kana dabalatee walumaan deemaa jechuudha. Jarreen kanarratti amma dhukaanni guddaan lolli guddaan kan deemaa jiru istiraateejii inni guddaan garuu lafti isaan barbaadan magaalitti darraa gundumas qalirratti kan isaan barbaadaa jiran jechuudha. Lammii dabalatee jechuudha. Tole fayyaa ta'e lolli kun guyyaa 3 walitti aansee deemaa jira. Lolli kun itti fufamoo ni dhaabbata jettee yaadda? Yookaan akka kanaan itti fufu ta'eoo maaltu godhamuu qaba jettame? Silaa lolichi akka hin dhaabbanne ifumatti beekamaadha jechuudha. Sababa hin dhaabbanneef inni qaba jechuudha. Sababa hin dhaabbanneef ni qaba. Gaafa yoo lolli kun dhaabbatee hawaasni tasgabbaa'ee namni tasgabbaa'ee too'ee gara dalagaa isaa gaafa deeme waan mootummaan gaafatu ni gaafata. Gaafin tun immoo dhagee raawwatee gaafin natti dhufa waan jedhuuf istiraateejii mootummaa ta'e jechuudha. Gaafin tun akka gara mootummaa harki quba baasee kan gaafanne kana rakkannee irra dhee hawaasni kun hin hojjetamne waan akkana nu hafa misoomna akkana nu hafa dhee gara mootummaatti akka harka hin qabne diraama akkanaati kan deemaa jiru. Kanaaf lolichi waan dhaabbatu miti jechuudha. Lola kana immoo hin dhaabbatu jennee to'ii abdii kutuurraa hawaasni keenya ijaaramuu qaba jechuudha. Wal ijaaree wal eeguu wal tiskuu dirqama taate jechuudha. Sagaleen rakkoo dhageenyaan hawaasni wal birmachuu karaa danda'ame wal ijaaree keessoo waliitiin caasaa saba isaa eegu caasaa ganda isaa eegu diriirfatee wal eeguun dirqama taate jechuudha. Maayidhaaf jeetee abdiin kunneerra jechuudha. Mootummaan jira jechuudhaaf hin jiru jechuudhaaf waan biyyootuma alaatiitu biyyi tun mootummaa qabdeenna malee akka keenyatti qabanne waan ilaalaa jirru hin jirru jechuudha. Bara xeefiin margee daraarutti xaa'uun yeroo si dhiyaatu ati maa ittiin gooda inni daraaree silaa daraaree goguudhaaf deema yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf mootummaan jirannee tooni waan hawaasa keenya wajjin burjaajin taane keessa galuu qabnu jechuudha. Kanaaf jechuudha gaafin akkanaa tuni nu hafti waan jedhee hawaasni gara dhufa waan jedhuuf mootummaan eegee raawwatee lola kallattii tokko jijjiiree kallattii tokkoon asiin dhoohe hoo jedhan asirraan immoo baaseedha waan akkanaati diraamadha waan ta'eef lolichi hin dhaabbatu hawaasni keenya garuu argaa jira waan ta'eef taatuma guyyaa 3 kanarraa waan baay'ee barachaa jira waan ta'eef hawaasni keenya dammaqee of eeguun of ta'uun dirqama taate jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu yaada bal'aanaa kaastee gara fuulduraattis akkasuma waan jiru deddeebitee akka uummata keenyaaf karaa miidiyaa keenya akka uummata keenya dhaqqabsiiftuu akka hawaasa Oromoo addunyaarraatti sagalee hawaasa naannoo sanii akka taatu abdiin qaba. Xumura irratti mee kanatu naaf osoo kana na gaafattee yookiin immoo kanarra dagadheen irra tarkaanfadhe wanni jettu yoo jiraate atu gara dhaamsaatti hin ce'e. Ani gara dhaamsa koo osoo hin deeminiin uummanni fi qeerroon bilisummaa Oromoo wanni beekuu qabu jechuudha. Irra caalaa namni keenya dhiifama ilaa yaa buleessa kiyya ana dhala koo ajjeesee dhiifama yoo dhaan jedhe dhiifamni dhala koo naan ta'u. Kanaafu kanaan boodatti nama koo ajjeesanii abbaa koo ajjeesanii dhiifama as baanii jaarsummaa irratti dhiifama
kannaan jedhan ani kanarratti summiin ta'ani anaaf jechuudha summiidha jechuudha summii madaa caalan madaa jechuudha amma wanni deemaa jiru kuni istiraateejiin amma gama lamaan deemaa jiru kuni jaarsa namni erga wareegame booda dhiifama kan jedhamu kuni ani dubbii dhiifamaatii fi dubbiin jaarsummaa ammaa tana ana naan galle kanaaf namni keenya qeerroon bilisummaa Oromoo keessattuu kanarratti dammaquu qaba ijaaramuu qaba namni keenya ammallee hin diime ijaarsi nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha keessattuu humni qeerroo bilisummaa Oromoo irra guddaa isaa butamee jira jechuudha. Kanaafu buttaa kana jala ammoo aarsaa guddaa kafalee waggaa shanan sana keessatti aarsaan taani kafalee jira qeerroon bilisummaa Oromoo asiin ga'ee jechuudha afaan irraan ga'ee afaan jawweetitti laatee jira jechuudha. Kanaafu jawwee kana keessaa bahuudha amma ijaaramuun dirqama taatee jechuudha. Kanuma yaadni kun. Tole xumura irratti dhaamsi qabdu yoo jiraate yookiin immoo yaada guduunfaati waan jettu yoo kaaste kanumaan dhaamsa kan kee uummata Oromoo bal'aadhaan akkasumas qaamota dhimmi ilaallatu hin geenye sagantaa keenyaarraa goolabna. Anika dhaamsi ani qabu uummata Oromootiifis ta'ee uummata biyya kanaatiif hamma amma as keessa jirutti silaa biyya jennee waamna waan ta'eef biyya kana keessa jennee waamna Oromoonis immoo asuma keessa jira. Jireenya isaanii nagaa barbaachisa taanaan jalqabu jechuudha mootummaan qayyee Oromooti irratti nagaa buusuu qaba jechuudha. Hamma Oromiyaan nagaa hin argannetti hamma ayyoon Oromoo nagaa hin argannetti biyyi tun nagaa ni argattiin zabata taatee jechuudha abjuu taatee jechuudha. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatus haa ta'u nagaa qayyee Ormaatitti faarsaa jiran kanarratti jalqaba mana isaatitti nagaa buusuu qaba jechuudha. Maaliif seetanii mana keenyatti nageenya hin buune waan ta'eef biyyi tun akkanitti raakamaa jirtu jechuudha. Biyya teenya mana keenya kan jennu immoo Oromiyaadha jechuudha. Waan qabni qabnu jechuudha. Waanuma lafa teenya sanaaf malee biyyoo teenya sanaaf dhumaa jirra malee waan biraan qabaanneeti qabeenya qabaanneeti miti jechuudha dhalli Oromoo jechuudha. Kanaafuu qeerroon bilisummaa Oromoo akka kaleessaa deebi'ee ijaaramuu dirqama taatee jechuudha. Maaliif siin jedhe seete jarri namni keenya bakka kaleessaan jiru jechuudha. Kaleessa asiin keenya as keenya 2008 ni yaadanna jechuudha. Qeerroo bilisummaa Oromoo maal akka ijaaraa ture ijaarama isaanii beekna. Kanaaf deebisee illeen namni keenya lola ammaa kanarraa lola kaleessaa kanaa fi lola ammaa kana wal bira qabee ilaalee maaltu na hafe laata? Maalan dhabe laata? Humna taanan ni qabna nama barate ni qabna. Kanaafuu maaltu adda nu qooda? Tokkummaan nu barbaachisa ammallee jechuudha. Afaan inni bitee jechuudha. Ilaa. Asitti dhoo'ee iyyinee guyyaa tokko animtu nagaramu gaafa guyyaa lolli kun gaafa guyyaa 20 ka'uudhaaf deemu piippiin achi keessaa ijoollee keenya walitti qabdee barhootaa baay'isee turte moonerra dhanii sirbisiisaa ture. Sirbi kun sirba diina seennee kallattii afuriin iyyaa turre jechuudha. Beekama bariisan garuu namni keenya hundi isaa wayyaa gurraacha uffate kaleessa sirbaa turtanii har'a maaltu simboochisaa ichaanii turre ijoolleedhaan qeerroodhaan. Kanaafuu namni keenya mootiveeshiniin ta'an daqiiqaa takkaaf gammaduu hin qabnu nuyi. Deebii daqiiqaa takka gaaffii daqiiqaa takka nu deebi'u hin qabnu uummanni Oromoo jechuudha. Kanaafuu mirqaana daqiiqaa takkaa keessaa namni keenya ba'ee karoora isaas sirreeffachuu wal dhaga'uu furmaata taatee jechuudha. Yeroo kanatti wal jabeessuun dirqama taatee jechuudha. Tole fayyaataa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aanaa kaaftaniif guddaa galatoomaa gara fuulduraattis akkasuma walitti deebinee kan waliin yaafannu ta'a har'aaf nagaatti. Nagaan oolaa isinillee. Tole ulfaadha.
Hordoftoota keenya amma qophii keenya xumuraa irra geenye jira. Marii waadaa miidiyaa jaal Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin irratti kan fudhanne kutaan lammaffaan kunootii itti dhiyaadha. Yeroo tokko adda bilisummaa Oromoo ibsa wayii baasee ture. Ibsa sana keessatti qabxiin tokko maal jedhaa? Yeroo sana warri faannoo ce'anii dhufaniitu qabeenya Oromoo barbadeessaa turaniiru, nama ajjeesaa turaniiru, qe'ee barbadeessanii uummata baay'ee buqqisaa turaniiru. Yeroo sanatti ibsi yeroo sana bahee tokko humni Oromiyaa keessa jiru ofirraa dhowwuudhaaf yoo rukkutee itti gaafatama tokkollee hin qabu waan jedhu tokko ibsa wayii baasee ture. Waan amma Oromoo irra taa'aa jiru yookiin immoo humni garbiraa hidhatee dhufee Oromoo ajjeesaa fi qe'ee irraa buqqisaa jiru kun humna Oromootiin yoo rukkutame humni Oromoo sun itti gaafatama hin qabu kan jedhu tokko ibsa sanarratti arge qabxii tokkodha inni kuni. Isinis dubbattaniittu Oromoon ofirraa dhowwuu qabaa, daangaa isaa tikfachuu danda'uu qabaa. Daangaa isaa miti durseeyyuu qophaa'uu qabaa. Diina isa kamii ofirraa ittisuudhaaf seeru isinillee kaaftaniittu. Dhugaadha. Faannoo keessatti kan nama dhibu amma kan oduu tokko akka dhaga'utti makalaakiyaa keessa abbaatu jira yookiin ilmatu jira. Faannoo keessa immoo abbaatu jira. Ilmaa fi abbaatu wal lolaa jira jedhama naannoo Amaaraa keessatti. Yookiin ilma isaatu makalaakiyaa keessa jira yookiin waasiila isaatu makalaakiyaa keessa jira. Faannoo keessa immoo firama isaatu yookiin obboleessa yookiin ilma isaatu achi keessa jira. Isaan kana lamaantu rukkutaa jira yeroo dhagahan ture har'a wanni tokkorra miidiyaa tokkorra. Amma Oromiyaa keessatti maal gochuu barbaadu akkuma sila kaaftanii warri walitti heerume jira. Warri maatii horate walirraa maatii horate jira yookiin immoo warri abalijii maaloodhaanii firummaa ollummaa Oromiyaa keessa Oromoo wajji warri qaban jiru Amaarri baay'een jechuudha. Isaan kun akka walitti galagalanii wal lolan barbaadu.
yookiin immoo isaan kana gidduutti siviil waariin akka uumamu jeequmsi guddaan akka uumamu fedhiin isaaniillee isa kanadha. Amma sadarkaatti abdii kutannaarra waan ga'an natti fakkaata. Maaliif humni Oromoo guddaa tokko Oromiyaa keessa jira. Adda bilisummaa Oromoo Finfinnee walakkaa jira. Aangoo siyaasaa karaa itti dhufanii qabatan hin qaban. Karaa nagaatiinis qabsaa'anii aangoo siyaasaa argachuu hin danda'anii. Karaa lolaanis dhufanii aangoo siyaasaa qabachuun itti dhufaateera. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoos qabeema qabatee daggala keessa jira malee ulee miti kan inni qabatee taa'u. Kanaaf kana qumaarratti kana ittiin injifachuu danda'an Oromiyaa dirree waraanaa gochuudha. Sanarree ol darban immoo siviil waariin Oromiyaa keessa akka uumamu. Oromoon ka'ee uummata Oromiyaa keessa jiru tokko yookiin immoo ati Amaara jedhee akka Amaara wajjin wal lollee barbaadu. Fedhii isaa hin kun. Maaliif addunyaallee isaan dhagaa waan ta'eef maaliif addunyaatti boo'uu jaallatu dippiloomaasii hojjenna jedhanii yookiin immoo dhaabbata mirga namoomaa garaagaraaf iyyachuullee akka isaaniif salphatu waan abdii kutataniif qabsoo isaanii kan isaaniif laaffisuu danda'u tokko isa kana waan ta'eef. Oromoon ka'ee Oromiyaa keessa warra jiran akka inni rukkutuu barbaadu jechuudha. Karaa biraatiin immoo qabsoo Oromoo kana laamsheessu. Qabsoon Oromoo naamusaan sadarkaa har'a ga'e kana akka inni waan biraa keessa seenee maanoo tuquu barbaadullee waan barbaadullee fakkaata jechuudha. Maaliif isaan sadarkaatti Ameerikaan ibsatti baaftee qabdi faannoo irratti. Humna naannoo Amaaraa irratti ibsatti baafteetti. Humni sun yakkamaadha. Jenosaayidillee humna himatamudha jedhanii warra Ameerikaallee yeroo itti ibsa baasan qabu jechuudha. Kanaaf nuti humna farraa jedhamne yookiin immoo yakkamaa taane humna Oromiyaa keessa socho'ullee sadarkaa sanatti yakka keessa galuu qabatanillee waan yaada natti fakkaata karaa biraatiin qabsoo Oromoo biyyoota gurguddaa biratti akka inni tuqaa gurraacha argatu yookiin immoo akka maqaan isaa xuraa'u gochuudhaaf karaa biraa immoo Oromoon saboota isa keessa jiraatanillee akka inni rukkutu gadi ba'ee gochuudhaa fi propagaandaa ganamaa galgala gidduu kan hojjetaa jiran Oromoo irratti duuluurra darbanii daangaa Oromiyaa ce'anii dhufaniitu humni isaanii Oromoo rukkuchuu Oromoo ajjeesuu kanatti jira. Qabsoon isaanii sirna wajjin qofaa miti. Kanaaf isa kana irratti Oromoo illee akkuma isin sila jettanii almuutu baay'ee tagaadaa jedha. Seerri biyya sanaayyuu namni tokko qe'eesaatti yookiin mana isaatti dhaqee namni tokko isa ajjeesuudhaaf kaanaan yoo ofirraa rukkutee almuutu baay'ee tagaadaa'idha. Hinduuf ajjeesu waan jedhamu wayidha. Kanaaf Oromoon qe'eesaatti dhufamee ajjeefama weerarama taanaan ofirraa rukkuchuuf mirga qabaa jechuudha. Sanatti illee fayyadamuu danda'uu qaba. Erga du'eetti hidhachuurra erga du'ee dammaquurra dursee dammaqee hidhatee qophaa'uu qaba kan jedhu. Inni biraan doktari amma waan lama keessa seenaa jira qabsoon keenya. Tokko mootummaa wajjin sirnicha wajjin lolaa jira qabsoon keenya. Yookiin immoo qabsoo gochaa jira sirna mootummaa irratti jechuudha PP irratti. Karaa biraatiin immoo humni Amaaraas qabsoo keenya wajjin lolaa jira jechuudha. Kan isaan duulan ganamaa galgala PP caalaayyuu onee gedhu shanee olaa kanas shanee jedhanii waamu. Oromoo irratti immoo duulu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos addi bilisummaa Oromoos kan inni qabsaa'uuf kan inni dhaabateef immoo uummata Oromoofidha jechuudha. Kan isaan irratti duulaa jiran uummata kanaa fi humna uummata kanaaf qabsaa'u irrattidha jechuudha. Kanaaf maal gochuu danda'u qaba uummanni Oromoo kun karaa tokkoon mootummaatti ajjeesaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo mootummaa kana wajjin falmii gochaa jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo hidhattoonni Amaaraa kun kaleessas mootummaa wajjin ta'aniitu Oromoo ajjeesaa turaniiru. Har'as gaafa mootummaa wajjin wal lolanis Oromoo arrabsuu, Oromoo weeraruu, rukutuu, daangaa dhufanii ce'anii Oromoo qaluu kana itti fufaniiru. Darbee karaa miidiyaatiin propagaandaa isaan hojjetan, naareetiiviin isaan hojjetanis waan wal fakkaatan. Isa kana Oromoo maal gochuu qaba? Saboota isa keessa jiran malaan qabachuu irratti olola propagaandaa isarratti gaggeeffamullee malaan irra aanaa garuu immoo mootummaa isaa ajjeesaa jirus humna dalgaan immoo isa lolu humna akka faannoo jechuudha akkam gochuu qaba isa kana. Yaa gaariidha. Yaada gaarii kaaftee yaadattu ta'e warri miidiyaa biyya alaadha. Goo Abiifaa waraana naannoo Amaaraa sana irratti komaandi poostii labsan sana isa durayyuu waraanni biyyattii achi seene የኦነግ ሰራዊት ነው jedhanii bare. Kana dhageessetta miti የኦነግ ሰራዊት ነው Amaaraan warra jedhan. Waraana Oonegii kan adda bilisummaa Oromooti kanii biyya Amaaraa warree jedhaniitu haasa'an jechuudha. Akka jedhu bare OPDOdhaa fi Oonegii garaagarummaa maalii qabu? Tokkumaa jedhu mitiire. Namichi inni
Gaallaan maaloodha iyyuu isinillee akkasuma jedha miti. Kanaaf kan isaan jedhanii waraana ittisa biyyaa sana keessa kan sablammootii adda addaa keessa jiran ni beeku. Ni wallaallee bara. Isa kanaan qabataniitu uummata sana kakaasanii. Uummata Amaaraa haasofneerra kanaan dura afaan Amaaraatiin ta'e afaan Oromootiin ta'e beeku malee haasofneerra. Waan tokko inni uumu jechuudha. Kireetii godhu jechuudha. Kireetii godhaniitu naannoo sanatti uummata kakaasu. Uummata kakaasu waan lafa kaachuu qaban qabumtiire. Akkuma mootummaan Abiy waraana bilisummaa Oromootiin shanee jedhee warra Tigraayitiin immoo juntaa jedhanii mana maree isaanii roobotii sana isa kuma kaa'anii callume kaa'anii waan ta'an namni gaaffii gaafatu hin jiru namni maal kana maaliif ta'a jedhu hin jiru maaliif akkasitti walitti funaannatanii fidanii jechuudha. Funaanniidha malee filmaatiin jiru bari. Achi kaa'aniitu maqaatti moggaasan. Achi keessatti gaaffii tokko ka'ee ture. Maaliif waraana bilisummaa woboon jennu ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም maaliif waraana bilisummaa Oromoon jennu maaliif shanee jedhanii gaafatan namni gaafatan. Maal jedha Dr. Geediyoon Ximootiyoos waan isaan ittiin waan sanaaniin goonu maqaa kenninaaf jechuudha. Maqaa kennaniitu maqaa ofii isaaniitii barbaadan ittiin uummata ittiin naannoo sanatti ijaaran irratti ijaaran maqaa uumuu jechuudha. Isaan kunis warri miidiyaa isaaniis warri biyya keessa jiran sunis naannoo Amaaraatti waraana adda bilisummaa Oromoodhaa kan OPDOs ta'ee maaloo ta'ee Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromootu nutti duulee jedhaniitu ishee kana tolfatanii jechuudha. Tolfataniitu uummati suni hin beeku uummati biyya keessa jiru inni baadiyyaa jiru qotee bulaan suni hin beeku. Dhugumatti fakkaata agartee. Isa kana achitti kakaasanii kunoo waraana bilisummaa Oromootu Onegitu si lolaa jedhaniitu uummata kakaasu jechuudha. Isa biratti maal jedhu? Oneg kuni bulguudha, Itoophiyaa diigaa, biyya balleessaa jedhanii yeroon durumaa kaasanii akka itti haasaa turan miti propagaandaa Oneg irratti haasaa turan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo irratti. Ishee kana tolfataniitu uummata hin beekne uummata qotee bulaa hiyyeessa kana kunoo biyya balleessanii isinii nuunis balleessuudhaaf deemu. Waraanni bilisummaa Oromoo sunii bilisummaa Oromoo Oneg kan jedhamu tokko Amaara lafarraa balleessuudhaaf kanaaf dhaabbatee achirratti immoo Oromoo Amaara Itoophiyaa diiguudhaaf dhaabbatee kunoo amma isin fixuudhaafitu nu fixuudhaafitu nutti duulanii jedhanii ishee sana kaataniitu uummata hin beekne hidhachiisanii uummata Oromoo irratti duulchisuudhaaf. Kaayyoon isaanii kana. Malee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa sanaa wajjin ol lolaa jira. Warri illiitii isaanii warri beekanii beeku. Qoteen bulaan kana hin beeku. Mootummaa kanaa wajjin ol lolaa jira. Mootummaan kun sababa wobootiin uummata Oromoodhaa hedduu miidhee jechuudha waggaa shanan kana. Isa kana uuma beeku. Isa kana uuma beeku mootummaan suni Oromoo akkas rukutuu sana itti gammadu isaanii hin gadda afaan Amaaraatiin haasofne. Itti gammadu. Maaliif Oromootu guddaadha. Oromootu jilgeeffachuuf dide. Kanaaf Abiy kana nu rukutuun isaa gaariidha jedhaniitu gumaacha iyyuu godhaa turanii jechuudha. Amma immoo gaafa isatti deebi'u kunoo Oromoo jaallataniitu Oneg kan jedhamu tokko jira uummata Amaaraadha. Durumaanu piroogiraamiin isaa lafarraa fixuudhaa fi Amaara keessa Oromiyaa keessa jiran kunoo ajjeesanii buqqisanii asitti fidanii ofii isaaniitti buqqisanii. Akkasitti uummata sana kakaasuudhaafitu ishee kana bixxilatanii ishee kana hojjetaniitu uummata kanaa dhugaatti fakkeessanii hidhachiisanii faannoo ishee jedhamtu kanas baay'een ishee waanii agartee doofaadha. Biyya Oromiyaatti kanneen abidda qabsiifna jedhanii kakaasanii nutti fidanii haala Oromiyaa keessa jiru hin beekan baay'een isaanii. Akkuma sila jenne immoo siivil waarii Oromiyaa keessatti kaasanii akka dogoggoranii uummata wal fixuudhaafitu kana godhatanii jechuudha.
Kanaafi Oromoon tooftaa kana baree lachuun isaanii diinan. Uummata Oromootiif diina. Mootummaan kunis diina. Warri irratti qophaa'aa jiran kunis diina. Oromootii utuu hin beekin yookiin utuu beekanii dantaa mataa isaaniitiif jedhanii mootummaa kana deeggaran illee irraa dhaabbachuu qabu jechuudha. Maaliif sanyii duguuggiin irratti deemuudhaa fi karaa lachuun irratti deemuudhaaf hojjetamaa jiru kanaaf hubatee qomoonsaa maatiinsaa akka lafarraa hin dhumne sanyiin duguuggaa akka irratti hin deemsifanne yookiin mootummaa kanaa irraa dhaabbadhu jechuudha. Irraa dhaabbadhu uummata Oromoo irraa dhaabbadhu jedhanii uummata mootummaa jala fiigaa jiran kana itti himu. Yoo diddan immoo qabsootti deebi'anii qabsoo bira dhaabbatanii uummata kanaa uummata isaanii firoota isaanii extended family firoota isaanii dhumaatii irraa baraaruudhaa fi loluudha. Warra loluu warra mirga isaa eeggachuudhaaf lolan kana wajjin dhaabbachuu ofiis of baraaruu barbaachisaadha. Diinni karaa gara biraas immoo kan nurratti ijaaramaa jiru kunoo akkasitti nurratti ijaarameetu Oromiyaa keessatti uummata Oromoo keessatti sanyii duguugii olitti naqanii maqaa Amaarota achi keessa jiran jedhanii warra waggaa dheeraa waliin jiraatanii isaan kan da'uu gorsanii uummata Oromoo olfichiisuudhaaf. Amaarallee olfichiisuudhaaf akka godhaa waan jiranii fi uummata Oromoo kana hubatee hubachiisee humna isaa jabeeffachuu qaba. Walii achiisuu qaba. Quba ol qabaachisuu qaba. Walii ijaaruu qaba. Waraana isaa bira dhaabbachuu qaba. Walii isaatiis of achiisuu qaba. Akkasitti of qopheessuu qaba. Oromoon malee akkamatti joonjee callumeedhee balaa abiddatti deemaa jiru kana taa ilaaluun qabuun jira jechuudha. Baay'ee ulfaadha Dooktar Dhugaadha. Keessumaati garri kaabaa kuni seenaa keessatti meeshaa waraanaa hidhachuu kana akka aadaatti ilaalu. Mootummaan dhufaa darbaas immoo bara mallees akkasuma waan wal fakkaataa jedheera. የአማራ ህዝብ ክላሽ መታጠቅ ባህሉ ነው ከንጀደዩ መለስ ቱሬ ሞቱማና ቢስ ሞት ደበለራ ሰከና ሩመ ዴቤኒሲ አማራ ፍቃው ይለቹኒ አዳዳ ዋንጀሉ ዱበቴራ ይሮ ኩመላው ዲደመነት ፈካታ መተከል ከቲ ዋው መሜናኒ ደመቀ መኮን ሚኒስቴር ቲያናኒ ገዲበዬ ሚዲያ ራንስ አማራ መታጠቅ አለበት የዴ ቱሬ አማሪ ደቹ ቀባ የዴ ቱሬ ከን መቀቡረቲ ደበለታ የደቹ ቀባ ዋንጀሉዳ ጋ አኩመ ሲንሴና ቤተኒቲሞ ኦሮሞ ፊ ገረኪባ ከና ቀዊ ራይኩን አዳዳ ወረካኒ ቀዊ ደቹቱ አዳዳ ቆቴ ቡላ ወረካኒ ወረካባ ኪስሙ ገረኪባ ፊ ኦሮሚያ ገረጊዱ ገሌሳ ከነሞ ቀዊ ራይኩን አዳ መስርነ ሰናዳ አዳ ሞቱሞሌ ደበሬዳን ስርነ ሰነ ገገሰኒ አዳን ሳኒ ኦሮሞራ ቀወሂኩ ሽመልማዩ ሽመልማ ጋሪ ተቆከኒ ቀባኒ ጎቹ ላይ ጁስ ረልበኒ ሴና ከየት ከነታ አገሬም ቤኔ ወጋሰዲ ወጋላ መድራ ሚዳን ሆጃ ዲረቱዩ ፈጫፈሙን ቀወለን ወለገ ከሰቲሞች ሰርካ ከነረጋ አሜራይቹ ወርባዴ ከናፍ ኡመን ኦሮሞሞ ሴራ ስርኒሱን ባሴፍ ሰና ኬሱማቲ ቀወሂ ደቹን ኦሮሞ ዳፊ እንደንዳሙ ሰኒ ጀዴ ሰና ካበቲሙ ቀወሂ ደቹን አዳዳ ሴዴ ኦሮሞ ሴራ ሰነ ጨብሴ ኦፍ ኢሳፊስ አዳ ከንቲ አገርሱ ደንደው ቀባ ሜሻውራና ሂደቹ ደንደው ቀባ አማ ከን ሐረኑት ደጋ ጅሩ ካበት ኬሱማቲ ሸዋ ካባይቹ ኮዳ ናኖ አብቹኛ አማ ማልጀደሙ በቃ ኛአነት ፈካተያ ናኖ ሰነት ናኖ ደሎታ ጀነራል ዋቆ ጀነራል ታደሳ ብሩ ሰላሌ ከሰት ያባ ኦፍራ ዴብሰኒ ረደማ ቆቴ ቡላ ናኖ ሰናቱ ፋኖ ይላቲ ኦፍራ ዴብሰ ደማ እንኩን ባይ ጋር ደገሩም እንኩን ሲንሲነ ያካንታኒ ኡማይ ናኖ ሰና ሲርናን ወሊጃሩ ሜሻ ወራና ሂደቹ አዳ ጎዶቹ ደንደው ቀበሮሞኒስ ሴሪ ካበት በይ አኩመ ዱሪ በራይለ ስላሴ ጋ ለንገደ ሳፋና ማሪፋና ሶፍኔ ረሲፋና ኦሮሞን ገባሪ ቱሬ ስርና ሰዲማ ከት ቱሬ ደም በየሰነ ከዛ ኦሮሞን ገባሪዳ ወሪካኒሞ ማልቱ ርስቲ ነው ማለት ካበት ለፊሳኒ ርስቲ ደማ ፊሳኒ ቆሞ ደማቲ ዳኖ ሊደበርሱ ማለ ለፊ ካን ኪባ ካን ምልኪን እንፈተሜ መኳንንቲ ወሪ ብየ ቡልሸን
ramadaman. Baalabbaa bulchaa. Lafi Oromoodhaa yegaallaa maleetee jedhama. Yegaallaa maleetee jechuun yegabbaar maleetee jechuudha. Gabbaar jechuun kan warra gabbaranii lafa warra gabbaranii jedhanii hirmaatanii jechuudha. Akkas ture. Kanaaf hin jedhe durillee biyyuma tokko keessatti sirna garaagaraatu tureera. Keessumaa Oromoo fi uummata kibbaa irratti sirni ba'aa ture sirna hacuuccaa akka malee sirna gabroonfataa kan turedha jechuudha. Biyyuma tokko keessa impaayerama tokko keessa sirna wal fakkaataan hin turre seenaa madaan jechuudha. Har'as warri kaabaa qawwee hidhachuun aadaa ta'etu warri gara kibbaaf Oromoon immoo qawwee hidhachuun haraamatti ta'eera jechuudha. Isa kana Oromoon seera sana cabsuu danda'u qaba. Biyya tokko keessatti sirna tokkotu jira taanaan seera tokkotu hojjeta. Heera tokko jalatti bulamu yoo ta'e warri kaabaas qawwee qotee bulaan keessumaa naannoo Amaaraa qawwee hiikkachuu danda'u qaba. Ansanaan achi Oromoon garuu qaamni kamiyyuu dhufee na hidhachiisa jedhee abdachuu dhiisee kanaaf durillee daa'ima ta'e nan beeka. Ebaluun qawwee qabadhe ollaa masaatu basaasee akka mootummaan qawwee irraa fudhatu gochiisaa warri turan jiru. Isa kana Oromoon wal ijaaruu tokko shaniinsaa ta'u tokko kudhaniinsaa ta'u wal ijaaruu qawwee hidhachuu danda'u. Waan warri Amaaraa akka tarsiimootti hojjetan kan Oromoonis hojjechuu danda'u qaba. Gowwoomuu hin qabu. Amma yoomitti gowwoomu Oromoon. Meeshaa waraanaa jechuun addunyaan yeroo kanatti itti wal doorsiftu. Meeshaadhaan wal dorgoma addunyaan. Isayyuu meeshaa ammayyaa meeshaa akka kilaashii miti. Misaayilii niwukileerii hojjechuudhaani warra addunyaa wal dorgomaa jiru. Barbaachisummaan hidhannoo fi meeshaa waraanaa addunyaa irratti sadarkaa jalqabaadha. Ikoonoomii qofaa miti meeshaa waraanaa qabaachuun jechuudha. Waa'ee tikaa waa'ee teekinooloojii garaagaraa qofaa miti meeshaa waraanaa nuti qarshiidhaan bitamu mataan isaa dorgommii addunyaa irratti. Kanaaf Oromoon qawwee ishee kuma xabbiqanyis haa taatu waanuma ta'e ishee tokko liqimsitee tokko dhukaasaa ooltus haa ta'u waan humni isaa danda'e kamiyyuu hidhachuu mana keessaa qabaachuu yoo xinnaa tokko lama sadii qabaachuu qaba. Tokko mootummaa irraa harkaa fudhate isa kaan dhokfachuu danda'u qaba. Oromoon habshaala ta'uu danda'u qaba. Humna kamiyyuu eeguu hin qabu. Humni jirus Oromoodhaaf qabsaa'u Oromoon mataan isaa immoo qotee bulaan Oromoo ofirraa ittisuu danda'u qaba. Akkuma naannoo Amaaraa keessatti galgala faannoodha. Guyyaa immoo maasii qonnaa keessa oolu qotee bulaa fakkaatanii. Qotee bulaa naannoo Amaaraadha jechuudha. Guyyaa halkan faannootti leenji'aa oolu. Yeroo barbaachisu duula kamiyyuu dhaqaniitu waraana gaggeessanii deebi'u jechuudha. Yeroo kaan qotee bulaa ta'u Oromoon akkas ta'uu danda'u qaba. Hidhachuu danda'u qaba qotee bulaan Oromoo. Kanaaf isa kana sila kaasee maafan kaasee akkuma durri gabbaarii godhanii Oromoo naannoo kaabaatti immoo seera biraatti ture, heera biraatti ture, sirna biraatti ture. Har'as sanumatu jira Oromiyaa keessa qawween hidhachuun haraama ta'a. Kaabatti immoo kan qawwee hidhatu qotee bulaan mootummaan beekamtii laataaf jechuudha warra kaabaa kana. Kanaaf Oromoon isa kana irratti dammaquu danda'u qaba. Meeshaa waraanaa mana keessaa qotee bulaan kamiyyuu akkuma gindiif qambarrii qabaachuu qabu qotee bulaan tokko meeshaa waraanaas aadaa godhachuu qaba. Seedu kaasuu barbaade. Hordoftoota keenya itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Gaan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya sagantaa keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordoftanidha. Waan nu faana turtaniifis galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Sagantaa keenya jimaataa dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaasiniin jenna.